Yaa shamarran keenya, biyya lafaa kanarraa hundi keenya iyyuu hin deemna. Garuu lubbuu Rabbiin uume maaliif akkasitti balleessuudhaaf kaattu? Maaloo kilooroksiin dhuginaa. Kilooroksiin kun isin ajjeesuu hin danda'u, garuu immoo isin miidhuu danda'a. Yookaan immoo dhukkuba tokko isin irratti uumuu danda'a. Yaa ijoollee keenya, yaa shamarran keenya, maaloo rakkinni biyya kam keessa iyyuu hin jira. Lubbuu keessan hin balleessinaa. Dhugaa Rabbii lubbuu keessan irratti harkaan hin fudhatinaa. Nageenyi koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkamii nagaa keessanii? Ani nagaa kooti obboleettiin keessa. Laayik sheer godhaa, koottaa ola seenaa. Maaloo walumarraa baradhaa. Dhugaa Rabbii laphee konna cabe keessa konna gadde micayyoo kana viidiyoo ishee argeechaadha. Kilooroksii jechaan somba ishii gubuu danda'a. Wayin immoo lubbuu ishii balleessuu danda'a. Micayyoo viidiyoo mica'oo kanaa poosti goote jala seenee dubbisee maaloo rakkinni ishii maalidha? Mica'oon tuni maal taanan kilooroksii dhugdiin jedhee gaafadhe. Yaa ijoollee teenya, birrii hojjettaniit itti dhuftu, lubbuu teessan tanatti hin dhuftani. Haati keessani har'a naa galti mucaan koo, boruu naa galti mucaan koo jettee karaa sin eegdi. Icciitii rakkoo keessanii isa sin nyatamtanii dafqa keessan nyatamtanii lubbuu keessan kilooroksii ofitti dhugdanii lubbuu keessan ajjeesta. Takkuu fooqirraa of darbitan, takkuu bakka waan mantaan irratti lubbuu keessan irratti murteeffattani. Rakkoo keessan haati keessan abbaan keessan hin beekan, haadhaaf abbaa keessaniin hin mari'attani. Gaafa nyatamtanii jettan immoo lubbuu keessan irratti murteeffattanii kilooroksii dhugdu. Yaa ijoollee keenya, yaa shamarran keenya, maaloo dhugaa Rabbiiti. Walumatti siqaati wal dudubbifadhaame. Keessattuu shamarran nama takka taatanii kophaan jiraatina. Takka lamaan hiriyaa baafadhaa. Hiriyaa shamarranii baafadhaa. Wajjiniin haasaadhaa. Dhugaa Rabbii jechaadha. Kun amma baay'ee laphee ishii qabatee, coggarra ishii qabatee ishii laaxa micayyoo tana yoo lubbuu ishii jiraateef. Micayyoon tuni maalirraan rakkinni ishii maali? Maal taanan kilooroksii dhugdi? Maal taanan murtoo akkasii ofirratti fudhatti jedhee yeroon gaafadhu. Namatu qarshii irraa nyaate naan jettee natti haasofte mica'oon tokko. Yoo nyaatamtan birrii hojjettaniif fiddu lubbuu keessan isaa akkasittiin galaafattan kana ho'i borutti gaafatamtu bara. Tokko lafarratti boqonnaan argattan, dhugaa Waaqayyoo waaqarrattis boqonnaan argattan. Akka amantii kamittuu namni lubbuu uume waan Rabbi uume kanarratti tarkaanfii fudhate eessayyuu taanan boqonnaan qabdoti. Irraayis gatiin qabdu lubbuu kan uume eenyu? Waaqayyootu uume. Isa uumetu gatii irraa qaba malee simiti an gatii irraa qaba. Lubbuu keessan hin balleessinaa. Birrii har'a takka lama jettanii waggaa lama waggaa sadii nyaatamtan kana yoo hojjettanii waarrattan hin dhiyeeffattu fayyaa hoo qabaattan. Akkasinitti dhagaamu hin beeka, hin dhagaama. Marii ijoollee marii waliin hin qabda waan ta'eef gaafa kophaa taatanii akkasitti murteeffattu. Namni tokko dafqa waggaa 5 waggaa 2 waggaa 3 dhiisati. Guyyaa ji'a takkitti iyyuu gaafa madaamiin teenya nu dhoowwatte keessi keenya hammam nu gadda nu bo'a niin beeka. Dhugaa Rabbii ani shamarran keenya gubbaarratti murteessu shamarran keenya akkasitti nyaataman jechaadha. Tarii hubannaa dhabuu isaaniiti. Tarii immoo waan baay'eetu fuula isaanii dhufee jaalalaan miidhamaniiti ijoolleen kun akkasitti nyaatamaa jiru. Garuu lubbuu keessan hin balleessinaa. Nyaatamtan taanaan lubbuu keessan irratti fudhatinaa of hin ajjeesinaa. Ijoollee baay'een immoo ijoollee baay'ee biratti baatanii waarrattanii hin gudeedamtu. Gaafa gudeedamtanii garaatti isin hafe lubbuu keessan balleessuu kaatu. Isinis of eeggadhaa. Of eeggadhaa obboloota koo, of eeggadhaa. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Wanti hundumtuu guyyaa qaba. Biyya keessanitti galaa isinis. Warri nyaatamtan immoo itti fufaati hojjetadhaa. Lubbuu keessan hin balleessinaa. Maal akkasitti lubbuu ofii kilooroksiidhaan gugguufuun? Mica'oon kun amma bu'aa viidiyoo waraabdee waarrattee akkasittiin kilooroksii kana ol naqxee gadi dhugaatii akkasittiin gadi tufti jechaadha. Maaloo yaa ijoollee keenya? Maaloo yaa ijoollee keenya duuti kallattii hundumaanuu karaa jajallifatteetu karaa nu hin eegne ijoollee keenya biyya keenya keessatti halaa keessatti ijoollee keenya irratti ta'aa jira. Isin immoo maaliif lubbuu keessan balleessitu? Kilooroksiin dhuginaa. Fooqirraa lubbuu keessan hin darbatinaa. Maaloo ijoollee keenya obsaa. Obsaa nyaatamtan taanaan obsaa. Dhugaa Waaqayyooti obsaa. Takka eega nyaatamtanii booda hiriyoota keessanitti dhufaa walitti haasaadhaa. Dhugaa Waaqayyoo jechaadha. Hiriyoonni keessas sin gargaaru. Hiriyaa akka kan taate nan gargaaraan. Nama hin beekne yoo ta'e iyyuu nan gargaara.
namni lubbuu isaa akkasitti balleessuu hin qabu. Maaliif seetan dogoggorameeti kan nyaatamte waan ta'eef beektee miti. Dafqashii dhabde taa'u obboleettiin keenya kun. Kanaaf dafqa ofii gaafa dhaban immoo namatti dhagahama. Ijoolleen keenya wajjin haasaanii warratanii ijoolleen dhiiraa wajjin haasaanii waan hunda irraa guuranii warratanii booda bilookii godhu haduu todhanii jechaadha. Maali ijoollee? Maaloo yaa ijoollee shamarran jechaani haadha keessanii bee obboleettii keessanii bee maaloo hin miidhina. Hin miidhamina isinis obboloota koo. Maaloo waan hundumaa hin naqqabdu dhugaa waaqayyoo hin naqqabdu. Wanti hin naqqabamne tokko irra hin jiru. Gaafa si uumu rabbiin kan si barbaachisu si uume bakka si bukkeetti. Yeroo qaba hundumtuu immoo har'a kaanii har'an ta'u wanti ta'uu kamiyyuu jechaadha. Kun immoo qorumsa fatanaadha. Warri nyaatames fatanaadha. Adaraa keessan bakkees baatanii ijoollee dhiiratti hin siqinaa wajjiniin haasa'inaa. Yookaan ijaazaa jettan kanas hin bu'inaa. Ijoollee dhiirota wajjin hidhata godhatanii mana tokko keessa hin bulinaa. Kuni gaa'ela lafnaa ta'a jettanii ijoollee baay'eetu gatamaa jira yaa ijoollee keenya. Keessattuu ijoolleen Suudi Arabiyaa keessattuu Dubaayii keessatti ijoollee baay'ee argaa ooltu. Ulfeessanii kan gatan baay'ee isaanii argaa oolla yaa obboloota kiyya. Kanaafiyyuu of eeggadhaan siniin jedha. Lubbuu keessan irratti murteeffatina. Of ajjeesuudhaaf hin kaatina waan kamiyyoo ta'e. Qarshii yoo dhabdan obboloota baay'ee qabda. Oromoo baay'eetu jira si gargaaruu danda'u. Qarshii har'a nyaatamte kana hojjettee hin deeffatta. Ta'uu baannan immoo Oromoo si gargaara. Lubbuu keessan irratti murteeffatina. Na gargaaraa nan nyaatame jedhaa dhugaa dubbachuudhaaf. Malee akkasitti of ajjeesuun maaliif barbaachisa? Gola ormaa keessatti waggaa meeqa taarte armeen keessi eegaa jirti karaa ilaalaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf jecha dhaloota akkanaa kanaan baga hin jedhamu. Dhaloonni baay'een amma koomentii isaanii jala seenee ilaale mica'oo kanaan. Beenu karaa nagaa karaan daandii dheeraa siifaa taatu karaa nagaa jedhuun jaallattee miti barra. Jaallattee lubbuu ishee irratti murteessine. Dhaloonni bara kana nama gorsuu irra nama miidha nama ajjeesaa deema. Hiriyaan bara kanaa keessasuu hin jirtu. Nama karaan kun natti ta'uu dide jireenyi kun natti ta'uu dide lubbuu koon balleessi deemedha dhaloonni bara kana. Qooda gorsee too deebi'edhu deemi karaa nagaa siin jedha. Hiriyootni san akkanaa jiru. Yaa shamarran keenya maaloo dhugaa deesse dhumateessan harmee teessa warra harmee qabda warra harmee hin qabne immoo abbaa keessan obbolaa keessan karaa eegsisaan hambisina. Kaan keessa warri dhala qabdan jiraachuu dandeessu. Warri lubbuu keessan irratti murteeffattan warri hin qabnes immoo jiraachuu dandeessu. Adaraa keessan lubbuu keessan hin baasina. Of hin ajjeesina. Kiloroksiin dhugina. Asiidiin dhugina. Asiidiin amma fakkeenyaaf sin keessaa dhiqsiisan laphee keessan qabata. Coggaarraa keessan qabata. Bara keessan gubachaa aftu. Adaraa keessan asiidiin dhugina. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayik sheer godhaa. Maamila koo ta'an siniin jedha. Yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa. Obboloonni waan akkanaa irraa of eeggadhaan siniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti turtii gaarii baay'ee.